tureetu Oromoon ammallee jira. Ammas bakka sanitti deebisuuf wanni nu hanqisu hin jiru. Dubbachuurra hojiin yoo argisiifne irra gaariidha. Koppiliinkillee goonee ammas wanni dubbatuu barbaadu viidiyoo yoo ka gootee jirtu taate rakkoon qabu. Yoo ammoo kan hin godhiin jiraattu taate viidiyoo takka waraabii taa namni Oromoo ta'e hundi namni afaan Oromoo dubbatu hundi isaatu duwiitu goonee mataa kiyyarraa kaasee xiqqaa guddaan keenya akka filoon kee bakka duratti deebi'u. Hamileen si cabe kun maaliif fakkeessuuf himate TikTok irratti namni hundi qabsoo Oromoo irratti si bare makkii nuti hundi kan irratti barre isii waa'ee qabsoo Oromoo dubbattudha. Isii Oromoo mataa ol qabachiiftudha. Intala Oromoof dhalattee intala Oromoof jiraattudha. Intala xiqqaa guddaan sheekaa fi qeesiin isii ilaaluudhaaf ittiin wanti hin jennedha. Kanaaf wallaahi hedduu qalbii caba keessa jirta. Abshirii bakkatti deebita siin jedha. Ilmaan Oromoo hundi keessaniitu jabaadhaadha. Bakkatti deebisaa fi jira. Atillee hamilee siin cabinii siin jaa galatooma. Galatoomii hedduu takka Kadir. Thank you so much. Dubbadhaa asii. Namni yoo jiraate gadi bu'aa maakii nama biraa galchu carraa nama biraatiif kenni jabaadhu dhibitu goonaan hundi kennayyuu akkasitti nama biraati carraa kenni sirraa qabu waan Okay, okay, hin deemna. Uummata carraan argatanii carraa kenni. Anis yeroo tokko isin gadi bu'een uummanni immoo haasa'uutee achi deebi'ee gala. Yaanni keenya maalidhaa? Siladha walitti haasofne namni amma kan jiru nama 3,000dha. Namni yoo attam xiqqaate warri miyuutiin goone miyuutu godhadhaa dhifama wajjin. Namni yoo attam xiqqaate namni amma namni 10,000 guutuu qaba. Mucaa kana hamlee cabsuudhaafidha akkaawuntii ishee gubaa jiru. Namni akkaawuntii ishee gubaa jiru kanumaa fi so fooloorii 500 ol qabdi ture yeroo cufamu. Nuti immoo kaayyoon keenya amma maakiif fooloorii 500 otoo hin ta'in maakiin 7 keessatti fooloorii miliyoona 1 galuu qabdi. So kana gochuudhaaf isheen boru viidiyoo ni hojjetti. Namni 10,000 asirratti har'a argamu hundumti dhiyootu godha jechuudha. Namni 10,000 yeroo duwiitti godhu yeroo baay'ee nama bira baay'ee hin gaa achi fooloorii miliyoona 1 ni galti. Kana gochuu qabna gochuus ni dandeenya. So hundumti keessan nama beektan hundumaaf sheer godha. Nama beektan hundumaaf sheer godha. At least namni 10,000 dhufuu qaba. Akkas gochuu dandeenya. So hundumti keessan nama beektan hundaaf. Amma otoo lollee yookiin immoo soddaa qillee taamiin na arrabsu namni akka dhufuuf gaafa namni wal arrabsuudha siin wal sassaabdanii dhuftu. Guyyaa gaarii waan gaarii akkanaaf waliin sassaabdan. Na hundumti keessan namootatti sheer godha. Hundumti keessan namootatti sheer godha. Namni 10,000 amma dhufee maakiin 7 keessatti fooloorii miliyoona 1 galtee ijoollee hamlee ishee cabsuuf yaadan qaanessuudha qabna. Oromoon tokkummaa isaallee kanatti agarsiisuu danda'a. Agarsiisuus qaba. Shaansii gaariidha. Hundumti keessan namootatti sheer godha. 10,000 galuu qabna. Galatoomii Raachi. Thank you so much. Hiruutii thank you so much. Galatoomii bareedduu kun. Dubbadhaa asii dubbadhaa. Hamuutii amma fudhateesi. Fixee sodda. Soddaa qillee taami xinnoo na arrabsine callu meedhiiti. Maskiinis dhufteetti maskiis gaskii. Maskii galchee. Maskiin tokko jechaa jirti. Yookiin dura caqasi asli. Asliin dhageera dubbicha dhageera umbushaa girgirii dhiisi dubbichan beeka. Asli yookiin immoo waan tokko jira beektaa Raachi. Oromoon yeroo baay'ee gizee namni du'e qofa walii booyaa akkaawuntii nama du'e du'itti godheetiin fooloo godha. So tokkoffaa aadaa boodatti hafaa akkanaa kana dhiifne Oromoo. Hamma fedhe badaa fedhe yoo ta'e ilma Oromoo intala Oromoo jibbiti anama makii yoo yaadni isiin aan taane ta'e ignoor godhee yeroo isiin laayivii jirtu irraa godhudha. Osoo irraa godhuu hin danda'amu. Osoo bilook ofirraa gochuu hin danda'amu. Osoo fooloo irraa deeffachuu hin danda'amu. Guruppii ijaarratanii diina wal gargaaranii hamilee namaa tuquun akkaawuntii namaa gubuun kun dhugaa rabbii haa dhaabbatu. Gaarii miti kun. Inni tokkoffaan kana. Inni lammaffaan immootu mucayyoon tuni miidiyaa kanarratti nu hunda kennaa yoo obboleettii xiqqoo taate yoo ilmoollee nu ta'uu baatte jechuudha.
Isuma dhugaa anama yeroo baay'ee dhageettan ta'e ijoollee kaawwayyoo obboleessa kiyyaatti fakkaata jedheen hin lolaan fakkeenyaaf shamarran kaawwan. Garuu isiin anaaf seenaa anaaf isiin seenaa fi isiin anaaf tokko jiru dhugaa rabbi akkuma seenaatti ilaala. Gaddi isii gadda kooti gammachuun isii gammachuu kooti. Dhugaa rabbiitti ani baay'ee natti dhagama gizee daa'ima xiqqoo tana ka gurguddaa kenna uf jalatti nyaannu suuraa gaggaragalchinu hayyoota kenna xiqqeessinu xiqqaanne akka waraabessaa yeroo ilmoo uf jalatti nyaannu jechuudha. Daa'ima xiqqoo yaadan guddoo tana. Osomaa dogoggorteeyyuu umriin mana barumsaati namni tokko yoo hin baranneeyyuu umriin mana barumsaati. Mucaan tun inus isii dogoggortee gandaan lagaan nama qoodu dhagare. Gurguddaa meeqatu jiru kan asirratti ka suuraa jaarraa abbaa gadaa ka garagalaa ture argaa turre ka waaqoo guutuu ka abbaa jufaar argaa turre warri waan san godhaa ture bar warra abbaa isii ta'u warra haadha isii ta'u. Mucaa afaanuma baatee rooroon kun hundi irrattuu yoo deemu nama deebii namaan deebiin. Gizee namni arrabsu deebiin deebiin. Gizee koomentii dhufanii arrabsan bilook hin goone muut hin goone cal'iftee laal. Tokko nama arrabsitu. Lama yeroo geemii taphattu karaa nama darartu ispirichaalenjii guutuu baattee kennitee fi kennuufii baattee irra kaayenne teetteetuma kolfitu seeqatu. Ani homa isaan isiin itti badiba isiin dhabe bar wallaahi maa wajjin taphanna geemii gizee hunda argite hin argitan isin hundi. Yoo kenniteef galatoom isin jetti yoo kennu baattallee Oromoo koo si jaaladha isin jetti waa takka. Hin adabamtu akkatti kennituufiif hin kadhattu tana dhaqqabaan jettu maal hin jettu. Ishii namoota biraa yoo badii garaagaraa qabaatan. Dhugaa rabbiitti wanti amma godhamaa jiru kuni gaarii miti nama jibbisiisa. Kuni ilmoo ofii jalatti nyaachuu jedhama isin galee. Ilmoo ofii jalatti nyaachuu jedhama. Silaa nuti har'a mucaa tana akka ilmoo keenyatti ilaalle yoo isiin beelofte beela baafne yoo isiin dheebotte dheebuu baafne yoo isiin daarte daara baafne waan isiin rakkatte akka ilmoo keenyatti ilaallee bira dhaabbachuu qabna. Biyya baqaa jirti. Biyya guddatee jirtu. Haadhaaf abbaa ofii bira jirtu. Namuma jibbitee dirii kophaa galaa jirti yoo isin jedhama dhugaa ta'etanii kophaa giddiin kun ishee eega nama wajjin hin galu jette jedheen fooqii takkara wajjin galla amma kana amantanii wallaa mana keessa kophaa jirti. Kophaa namni biyya kanatti jaarsaaf jaartii sadii fi waan akkasii walitti kafalatee galu namuma jireenyuma namaa wajji jiraachuu kana jibbitee kophaa galaa jirti bara. Hagana guutuu hadheessitan. Ibin akkaawwantii miti lubbuun isiitu shakkii keessa jiraa jechuudha. Roorroo isin asitti irratti ooftan. Isa dhugaa rabbii isinitti dubbachuuf ta'e mana galtu kophaa galti dhaqan isin garsiisu. Wallaahi kophaa galti ka rabbiin ni argu. Dubartiin takka wajjin galti ilmi dhiiraa tokko bira hin jiru. Saamnaa laachuu. Sanuuyyuu wallola meeqan yoo matasaayyuu waa taate jedhee fooqii tokkorra giddiin fidee of bira galchee jechuudha. Ijoollee gandaa ka wajjin galan hunda biraa baate isini gale. Maali roorroon hagana gahe? Badima isii barbaadee dhabe. Mee warri isiin nutti Oromootti balleessite jettan. Mee sabuma biraatitu hin badima makii tokkoof lama fidaatini. Bakka isii anatu adabamaafi. Isa dhugaa rabbi. Isini gale roorroon akkanaa kun gaarii miti jara kenna. Gaafa namni du'e nuti koo Oromoon naggaadee reeffaa taane bara. Gaafa namni du'e walii boonna. Somnee imimmaan kijibaa ashaangulliitiin tura laalaan maal jalatti xaaxaa tokko malee ciisee kolfaa ashaangulliitii imimmaan qabdu ol gadhiise. Hiikaa isiin beeku yookiin faranjiin kana kolfaa fa'aa ittiin ciisu wal godhuu fa'aa oomishatan. Nuti hiikan beeknu bara. Si galee. Ashaangulliitii imimmaan qabdu sana akka nama ofii booyaa jirutti wal wantaa godha. Gizee achi garagale dhabamuu qabdi jedha. Sini galee wanni akkanaa kun hafuu qaba. Osoo kiyyaa osomaa ilaalchi Oromummaa tokko ta'u hundi keessa mucaan kun dhugaa baay'ee miidhamte iddoo xiqqaate akkaawuntiin meeqatam jalaa gubate. Nu dura osoo gara tiktaakii dhufuu jalaa gubataa ture gaafna tarii fa'aa wajjin jiran. Hagaan dhufe kunoo ammallee gubate. Sini galee. Soo kanaafi pilis Oromoo namni ilmoo hin qabne hin jiru. Namni ilmoo ofii hin jaalanne hin jiru. Ibin hundi keetuu yeroo isiin balleessitee akka ilmoo keetiitti ilaaltee gorfatte. Nama itti dhiyaatutti himte, nama isiin dhageettutti himte. Inni hundi isii dogoggortee miira keessa nama galchitee nama aasituyyuu hin agarre. Soo kanaaf ammaa fi nuti wanni goonu hin jiru akkaawuntiin erga gubatte wanni goonu hin jiru.
akkaawuntiin silaa yoo nuti ammallee rakkoon jiru amaarri yoo walirratti guballee deebisuu beeka. Nuti balleessuu malee tolchuu hin beeknu. Ummata waa balleessuu malee waa tolchuuf hin uumamin taane jara kenna. Namoonni biraa amma alagaan bar yoo sirratti gube yoo keessa dhayxee sosobadde namni sirratti gube sun sii deebisa bar. Isa dhugaa rabbii isinitti himan sii deebisa. Kenna yoo gube deebisuu hin beeku. Balleessuu malee tolchuu hin beeku. So kanaaf jara kenna amma akkaawuntiin gubate xoosiitii haa ba'u lubbuun namaatu badaa oola. Ammaa fi akkuma dura jettan boru isiin viidiyoo haa hojjettu hundumti kennayyuu sheer haa goonuu fi koppilinkii haa goonuu du'itti haa goonuu. Biyaansi yoo miliyeena raachuun jedhe kanallee yoo dadhabnee bakkatti haa deebifnuufi. Mooraaliin mallaqa caala. Namni mooraaliin nama yoo cabe hin dhukkubsata. Sammuu cinqata. Cinqatii namatti ta'a jechuudha. Sammuun namatu qaba. Yeroo hunda yoo gasi deebisu. Osoo isiin Oromoo qoosiin jettu as yoo riippoorti gootu yoo gubdu. Sigalee. Kana waan ta'eef warri amma as jala jirtan namni 3,600 warri akkaawuntii kana hin qabne kama kiiti fooloo godhaanii borummootu warra sagalee kenna kana dhageettan hundumti keessanuyyuu du'itti godhaafi. Ka feemas illee an feemas jetteen boonini. Kaaftaam illee an haftaam jetteen boonini. Kan mootuu feemas hin ta'in illee namni naan laalu jetteen boonini sababa ati du'itti gootu yoo namni tokko namni lama fooloo godheef sigalee hunduu qooda humna keessanii kan nama 1,000 namuma 5 irraa kaatanii haga miliyeenatti qabdan hundi keessan yoo dhugaan dhiigni Oromummaa isinitti dhagame namummaan isinitti dhagame mucattiin tun baay'ee tiksaayii irratti roorrifamtee jirti. Bakkatti deebisaa fi hamilee walii kenna haa eenyu jechuudhumaa fi fixadheeraa warri naasa'iin kan biraa yoo jiraatan tuufa. Soddaa qilleetaami yaadni kee xuruudha gaariidha laalleerra gaariidha garuu gaariidha garuu gaariidha macarrashaa irratti garuu yoo miliyoona tokko dadhabne illee hin dadhabnu wanta maal jedhamu jira seetanii gaafa kaatu taaltee samii kana tuquuf ka'ee jedhama. Gaafa kaatu akka nama samii sana tuquuf deemutti ka'e yoo dadhabde atisti xaaraa bantee deemta jedhama. So miliyoona tokko jennee kaana nuti bakka miliyoona tokko hindan baay'ee Oromoon miliyoona 60 moosaasqiidha qoy Oromoon miliyoona 60 wayi eshi Sabriinaan dubbatta qoy qashti Raaji carraan kan naalis akkanatti dubbanna. eshi aran dubbattu maaloo basgaabii raangoo gootan qoy Dabaree walii kana silxaana miti bareedoo tokko dubbadheen fudhattu haadhoo ko maali Parlama dubbatte raajuu keenya. Dhiifa manaa wanni jechuun waannaa siraas facaamin akka ganaa yeroo 11 dubbachuu nan danda'a yeroo 2 dubbachuu gootu si garame Manaajara sagantaa kanaa waannaa siraas facaamiti bar Raachu girgirri dhiiska raachu girgirri. ispoonsara sagantaa kanaa waan ta'eef wal dhageeffadha. Naasiroo girgirri dhiisee waannaa sibsabaa sanatu marraa jira qirtaa Intaayye Sabriina Gabbaaya. Mee Sabriina dhaa kan Sabriina kan raajuu kan Tiriidantii Oromooti waannaa siraas facaamidha. Sabriina dubbadhu ayyee. yaa wanni jechuun fadhaani yaani viidiyoon san boru dalagamurra otoo ammaan tana waggoota karraa gabbuutee viidiyoo san dalagdee gizee poosti gootee booda taappiin namni godhu kunii fi namni azal taappiin hedduun kun viidiyoon facaasa sii galee so ammaan tana osoo viidiyoo san gootee moor irra wayyaadha boru godhu sanirra amma gootee yoo ol deebitee irra hin jiru. No Sabriye amma ilaallamee walitti qabam kuni amma akka warreetii walitti dhufnee jirra marraachuu turre achi as dhufnee amma yoo asirraa gabbuute deebisnee walitti qabamuuf irra akka na beektaa. Nu dhufuu dandeenya namni 300 fi namni 700 dhufuu hin danda'u. Kanaaf Boris iftaanis achinis waan fedhe guyyaa feetetti haadha lagdu daazimaater borillee dalaguu dandeetti borillee akkasuma laayivii seenuu dandeetti har'aaf garuu odaa sun gubbaatti ajandaa kan qabannee turre gaarii naaf fakkaataadha akka laalu jiru fooloorsiin ishee gaariidha deemuu jira. Kanaaf namni walitti qabam kun fuula bittinnaa'u odootti fufnee wayyaadha. Kanaaf warreen adursi tanaa isaatiin allee ni argama. Okay. Yeroo tokko Galatoomi. siif kenna yeroo tokko Soda. haadhoo siifan kenna rakkoon ani haasa'uuf miti ishee haadhoo. Okay. Siifan kenna ishee yaadni keenya ilaala amma to make it clear amma isinis yaada biraa waan dubbachaa jirtaniif yaadatti kaane isinitti himna. Har'a
namni 10,000 asirratti wal ga'a. Nama 10,000 jenne. Amma yoon agaruu Oromoon yoo namni wal lole malee dhufu masalan nama 4,000 qofa. At least namni 5,000 kana dhaga'u qaba. Namni boru maakiin boru ganama baatee viidiyoo hojjetti. Akkaawuntiin koo gubameera. Girigirri nuun barbaachisu. Maakii Orooti, Shugguxii Oromooti. Akkaawuntiin koo na jalaa gubateemeera. Kuni akkaawuntii haaraadha. Fooloo na godha bakka. Hundumti keenya namni 5,000 asirra teenyee hundumti keenya du'eet goonu. Gaafa hundumti keenya du'eet goonu vaayiraalii ba'a. Nama Oromoo hunda bira ga'a. Namni 5,000 asirra jiru. Namni 5,000 du'eet godha taanaan